Yesuus gooftaadha. Ameen. Namoonni as keessa jirtanii akkuma jirtanitti Monday, Friday akkuma beekamu sagantaa keenya Baabilis irratti argama. Kadhannaa Qidaamee illee yoo dandeettan kadhannaan humna, kadhannaan argitee waldaaf, biyyaaf, wantoota gargaraati. Gara biraatitti finna, gara fuula Waaqayyoo finna. Waaqayyo immoo waan nu gaafanne nu deebisa. Waaqayyo amanamaa waan ta'eef Saatardee illee namoonni dandeettan akkuma duraatis jalli jira irratti argama. Gooftaan isin haa eebbisu kanuma isin jechuu barbaada. Amma sagalee Waaqayyoo isa qabatee dhufe obboleessa keenya Tasfaayee dabarsee kenna. Sagantaan isa kenneera. Waaqayyo isa waliin haa ta'u. Kanuma jedhaa Tasfaayeetti dhiyaata. Eebbifama hundi keessanuu Waaqayyo isin haa eebbisu. Guyyaa irratti guyyaa sa'aatii irratti sa'aatii hundumaa dabaleeti. Sa'aatatti amma jaawul arginu tanallee fedhee kan nuu kenne Waaqa. Fedhee nuu kennuun isaa akkuma abbaan ijoollee isaatiif waa kennaa ho'i kennu kennaa kenneef sana ammoo irratti ijoolleen akkamitti akka qabdu laaleeti. Yoo ijoolleen akka itti qabdu itti gammade deebi'ee ammallee dabalee kennuu fi argitanii waanni guyyaa guyyaadhaan waan nu karoorsu jira. Hadda geenneerraa galanni Waaqaaf haa ta'u isinillee eebbifamaa jedha. Yaa'u macaafa qulqulluu anillee faarfannaa Daawit keessaa sagalee wayii qabadhee dhufe. Boqonnaa 19 lakkoofsa 7 haga 14 walii wajjin laalla. Ani haga 7 haga 14 dubbisnaa. Ana muka irratti dubbadhu 7 haga 9ti. Waaqayyo isin haa eebbisu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin hin dubbisa. Macaafa faarfannaa boqonnaa 19 lakkoofsa 7 haga 14 akkas jedha. Mata dureen asirra jiru kan anillee mata duree godhadhee dhufeeni baay'ee wanta biraa hin jijjiirre. Seerri Waaqayyoo nama hin gammachiisaa jedha. Mata dureen anadha irratti si waliin qoodamullee isuma. Akkas jedha. Seerri Waaqayyoo guutuudha. Lubbuu namatti hin deebisa. Wanti seerri Waaqayyoo dhugaa ba'u amanamaadha. Inni wallaalota iyyuu beektota hin godha. Ajaji Waaqayyoo qajeelaadha. Garaa namaa hin gammachiisa. Abboomiin Waaqayyoo qulqulluudha. Ija namaa hin ibsa. Waaqayyoon sodaachuun yaada qullaa'aadha. Bara baraan jabaatee hin dhaabata. Akka namni ittiin geggeeffamuuf wanti Waaqayyo kennu dhugaadha. Guutummaan isaas qajeelaadha. Inni Waaqayyo kennu kun warqee caalaatti, warqee baqfamee qullaa'e baay'ee caalaattis ilaalamuun kan ta'udha. Damma caalaa nadhii dhaaba dammaa keessaa coccobu caalaas hin mi'aa'a. Garbichi kee isaan hin gorfama. Namni isa eegus bu'aa guddaa qaba. Wanta utuu hin beekin irraa kaate eenyutu hubachuu danda'a ree? Balleessaa koo isa na duraa dhokate kana anatti hin ilaalin. Anarratti hin ilaalin jechuu isaati. Waan of gadhiisuudhaan hojjetan irraas garbicha kee eegi. Wanti kun ana irratti hin moo'in. Yoos hir'inni ana irratti hin argamu. Xurii cubbuu guddaa irraas nan oola. Yaa Waaqayyo kattaa koo fi furii koo. Wanti ani si duratti afaan kootiin dubbadhu garaa koottis yaadu fudhatamaa anaaf haa ta'uu jedha. Yesuus gooftaadha hin kadhanna hundi keessanuu. Yaa Waaqayyo gooftaa kennaa abbaa kennaa ganama kana iddoo qulqulluu sagalee qulqulluu kee itti walii wajjin qoodamnutti hafuuraan walitti nu qabdeertaa. Ammallee yeroo kana jalqaba haga dhumaa dabarsinee sitti kenninaa. Atummaan booji'ii dhuunfadhu to'adhu. Dhuma isaa irratti illee yaa Waaqayyo atummaan ulfina ittiin qabaadhu. Yaa Waaqayyo gooftaa sagalee kana situ natti kennee atummaan na keessaa dubbadhu. Gooftaa gurra fooniitti dubbadha garuu arraba hafuuraatiin akka dubbadhu na gargaari.
Gooftaa warri gurra fooniitiin na dhaggeeffatus gurra hafuuraa isaanii saaqxee dubbii hafuuraa kan akka hubatan isaan godhi. Anallee garbicha kee gargaari. Waan foonii akka ittiin daballe dubbiin kee qulqullaa'ee calalamee akka isaan bira ga'u isa hamaa wanta ati facaaftu keessa waa dabalee nama nyaachisuu yaalu san gidduu kennaa isa mancaasi hadha. Guyyaa kana eebbisi qulqulleessi atimmaan irratti ulfina surraaf sumboo keetiitiin argami. Maqaa ilma kee maqaa Yesuus Kiristoosiitiin aameen. Indagaamaami hundi keessanuu. Yesuus gooftaadha. Sagaleen hadhaanii qabadhee dhufeen kuni seerri Waaqayyoo nama hin gammachiisa ka jedhudha. Akkuma jirutti macaafa qulqulluu irraa fudhadhee mata duree kana jalatti Daawit yoo faaruusaa faarfatu lakkoofsa tokko irraa jalqabee dubbiseen ture. Bantiiwwan Waaqaa ulfina Waaqayyoo himaa jiru. Wanti bantii Waaqaa jalaan mul'atus hojii harka isaa in ibsaa jedheeti itti fufee kan dubbise sanirraa ani ammoo akkuma jirutti yoo dubbisu lakkoofsa 7 irraa haga 14 kan jiru kanarratti yaada hafuurri naa ibse qabadhee dhiyaachuu fi dirqamamee jechuudha. Egaa waa'ee ulfina Waaqaa yoo dubbannu galataan ibsinaa jechuudha. Ulfinni Waaqaa galataan ibsama. Bantiiwwan Waaqaa ulfina Waaqaa ibsaa rodoo yoo jennu ulfinni Waaqaa galataan ibsama. Akkas jedha. Gaarummaa isaa fi wanta dinqisiisaa Waaqayyo ilmaan namootaaf godheen warri furaman Waaqayyoof galata hin galchanii jedha. Faarfannaa boqonnaa 107 lakkoofsa 31 irratti yoo bannee dubbisnu waa'ee galata akkas jedha. Egaa gaarummaa isaa fi wanta dinqisiisaa inni ilmaan namootaaf godheefis isaan kun Waaqayyoof galata haa galchan jedha. Isaan kun eenyu yoo jettani isaan kun warra furaman. Isaan kun warra Waaqayyo oolmaa gaarii oolee fi dhandhamanii mi'eeffatanii argani. Gadi bu'ee waa'ee mi'aa damma isaa yoo bira geenne hin dubbadha. Achi asitti illee yoo na dubbisiise hafuurri hin dubbadha. Warri Waaqayyoof galata kennan kuni warra akka nuuti, warra akka hadhaas teennee eessaa akka dhuftan, eessaa akka dhufeanis, maal keessas akka jirru, maaltu akka nu abdachiifame, kana hundaa walitti qabdanii yoo ilaaltan obboleessi keenya Paaster Abbaa torbee darbe waa'ee warra gurguddoota dhiisee warra gadi deebi'aa, warra jajjaboo dhiisee warra lallaafaa fo'ate Waaqayyo jedhee sababii fo'ateef illee inni biyya lafaa yeellaasisuuf warra jajjabummaa ofiitiin kooran kanneen yeellaasisuuf kana godhe jedhee nu warra dadhabaa, warra lallaafoo, warra ogummaan kennu akka biyya lafaatitti madaalame warroota biraati birachuu dhaabachuu hin dandeenye kanneen fo'ate dubbii ulfinaa kan lafarraa odoo hin taane dubbii ulfinaa kan waaqarraa nutti kenne ittiin ulfina isaa lafatti mul'isu kana nutu isa galateeffata. Galata arraba kennaa waa inni nu ooleen hadha isa galateeffannuuni biyyi lafaa nu laaltee isaaf hooqubaa dhiyeessiti jechuudha. Obboleessi keenya yeroo darbe yoo dubbisu bantiiwwan Waaqaa ulfina Waaqaa himaa jiru wanti harka isaallee jedhaa yoo himu nu uyyuu bee ofii kennaayyuu waan Waaqayyo uumee fi uumamoota gurguddoo nu shallaguun dandeenye kanneen laallee kunuu ulfina Waaqayyooti jennee galata Waaqaaf galchina. Isa ammoo isarratti dabalataan laala. Isa Waaqayyo gaarummaa isaatii fi wanta dinqisiisaa waa lama hojjeta asirra Waaqa. Tokko gaarummaa nuuf oole. 2 inumaayyuu itti dabalee wanta dinqisiisaa biyyiti lafaatuni hojjechuu hin dandeenye nuun hojjete. Lamaan kana nurratti godhuu isaatiin nu maal goona? Galata isaaf dhiyeessina. Galata isaaf dhiyeessina. Wanti bee Waaqayyoof galata nu dhiyeessisu baay'ee bee. Hirribaa kaanee dhaabbachuu nu galata. Hafuura baafachuu danda'u nu galata. Namni tokko hafuura baafachuu dadhabeeti maalii waa'ee asirratti hidhatanii ka deeman. Bowwoo mataan nama bowwaafachuun. Akkanumatti lafaa ka'ee namni dhiphina irraa kan ka'e nagaa dhabuu irraa kan ka'e qoricha nyaatee booda dhibeetti saaxiluun kunniin jira. Dhiisi sanniin irra caalchee gaarummaa nu ooleeti.
wanta dinqisiisaa saayintistoonni, teewooloojistoonni, doktoroonni biyya lafaa hojjechuu hin dandeenye nu keessaan hojjetee argisiisuu isaa kanaan galata addaati kan isaaf goonu jechuudha. Nuti warri akkasii warra furameedha. Nuti warra furameetu warra akkasiitu galata Waaqayyoof dhiyeessaa jechuudha. Isarratti maal jedha ree? Ulfinni Waaqayyoo ifa isaaniiti jedha. Ulfinni Waaqayyoo ifa isaaniiti. Amma warra furame kanneen dubbataara nammallee. Argitanii nuti galata Waaqayyoof dhiyeessuu irratti wanta gaarummaa nuuf oole irratti wanta dinqii nu hojjete irratti kana hunda irratti galata yoo isaaf dhiyeessinu ammoo maal akka ta'e argitanii ulfinni Waaqayyoo ifa isaaniiti. Ulfinni Waaqayyoo ifa kenna. Hoolichis ibsaa isaaniiti jedha. Dungoo yookaan shaamaa harkatti qabannee ibsataati ulfina Waaqayyoo kana duukaa deemnu jechuun. Argitanii Waaqayyoo ulfina isaatiin nuuf ibsaa nu afoofi nu duuba cinaa bitaa mirga kenna duwwaa deemu odoo hin taane hoodhaa jedhee dungoollee nu harka kaa'eera. Isinillee ifa ta'aa jedheera. Argitanii ifa san ammoo ilma isaattu nu keessa taa'ee ifa jechuudha. Ulfinni Waaqayyoo hin jiraa jedha. Ulfina Waaqayyoo faana fiigaarra jedhaati. Dungoo nu harka kaayame sanii akka dubartoota wanniin maal jedhama wanniin gaaziin harkaa dhumannaan bitachuuf deemte sanii nuti yeroo hunda kadhataan sagalee Waaqayyoo dubbifachuun hafuura soomaaf sagadaan isa guuttataa dungoo kana qabataa deemuu dhiifnee kadhatan dhiifna. Sagalee dubbifachuun dhiifna. Soomaaf saganni hin jiru. Dungoon keenya maal ta'aa deema jechuun nu harkaa dhumee gaafa kaan jim. Waayizawee bee Waaqayyo ofii isaatii calma jedhee anuu isin ibsaan afaan adeemaa jechuun dadhabne bee. He is teaching us responsibility. Itti gaafatamummaa. Okay? Dungoo nu harka kaayisanii akkamitti akka qabnuu fi ofiif duwwaaf ibsachuu odoo hin taane biyya lafaatiifis ibsuu akka dandeenyu nutti kenne. Garuu dungoo san kan ittiin enerjii isaa, naaftaa isaa, guuza isaa kan ittiin guuttattu maali jedhaa? Kadhata sagalee Waaqayyoo dubbifachuu soomaaf sagada jechuudha. Suni hafuura kee guddisa. Ayyaana keeti, ayyaana obboleessi keenya duratti amantiin connectionidha akkuma jedhe isa jechuudha. So mul'ata 21-23 irratti isinii dubbisa. Biiftuun yookiis ji'i mandarattii irratti ibsuun barbaachisaa miti jedha. Ulfinni Waaqayyoo ifa isheeti. Hoolichis ibsaa isheeti jedha. Argitanii nuti hadda ifa namoonni barbaadan aduu nuu ifu kanaa miti. Kayoo halkanaa illee addeessi nuu ifu sanii miti. Miti isa inni nu barbaachisu. Nu barbaachisu jechuun inni jiraachuun qabu jechuun. Garuu ifni nu haasaaru ifa hafuuraa waan ta'eef ifni hafuuraa kun maali? Ulfina Waaqayyooti. Wanti nu ammoo harka qabannee deemnu maali? Laayitii fi tirkaa uumama kanneen dungoo ibsannee deemu odoo hin taane sagalee Waaqayyoo isa keessa kennaa sammuu kenna ibsudha. Wanta namni wayi nu dubbatellee maal akka ta'e ibsee nutti hima achirra. So ulfinni isaa kunis hojii harka isaati. Ulfinni isaa kunis hojii harka isaati malee hojii harka kennaatii miti. Hojii harka uumama kamiyyuu miti. Hojii harka Gabri'eeliiti miti. Hojii harka Miikaa'eliiti miti. Hojii harka Maariyaamiiti miti. Hojii harka eenyuyyuu miti. Hojii harka Muuseeti miti. Museen bee dinqii baay'ee hojjete bee Gibxi irratti. Yahudonni bee hadda Musee bee akka gooftaatti ilaalanii. Dinqiin Museen Gibxi irratti Fari'oon irratti hojjete hojii harka isaati miti. Hojii harka Waaqaati. Nullee hadda dinqiin Waaqayyo nurratti hojjetu. Duratti maal jedhu gaarummaa fi dinqiin nurratti hojjete galanni isaaf galchinu kun maali? Dinqiin hadda nu waltajjii kamiyyuu irra baanee bokkoolaa kaafnu kuni hojii harka keenyaati miti. Hojii harka isaati. Isatu ulfina isaati. Abbichuma ulfinni biraa maddu abbichuma harka hojiin hundumtuu harka isaa ta'esaan ulfinni illee isumaa galuu qaba. That's it. So uumama irrattis maal jedhu ulfinni isaa kunis hojii harka isaati. Uumama irrattis qalbifatamee in ilaalama. Gadi baatee waan feete argi. Wanta dinqisiisa argi. Aduudhuma kanayyuu taa'ee shallage yoo barbaade. Lafuma irra deemtu kanayyuu mana kiyyaa haga mana paasterii safari odoo siin jedhanii hin dandeettu. Garuu naannawa dachee tanaa haga keessa handhuura ishee gamaan folloqsee safara isii beeka waan. Dhiisisan
Bantii waaqaaf lafaa isatu diriirsee akkasitti kaa'eera. Safara ishii beekaa jedha Isaayyaas beeka. Bantii waaqaa safara bantii waaqaa hin beeka jedha. Hin safareedha inni. Taakkuu takkaan safaraa jedha. Kanneen ulfina isaati. Maali reenu warri furamne kunniin, warri sagalee ifa nu ta'e kunniin, warri waaqayyo gaarummaa nu oolee dinqii nurratti hojjetu kunniin kanumayyuu laallee akka ulfina isaa ibsan irratti qalbifachuu danda'u qabna. Saayintistoonni qoratanii shallaganii bira ga'anii kun kanaa maqaatti baasaa deeman. Yesuus Kiristoos bishaan irra deema jennaan hin ta'u jedha. Maaliif? Fiiziksiin akkasitti hojjetu. Maatisiin herreegni akkasitti hojjetu. Shallagamu kaalkuleeshiniin dhumarratti baay'ee seerri maatisii maal akka ta'etu wanti kaalkuleet goote suni wanti waliin kaalkuleet goote rizaaltii argatte suni riivarsi ta'ee wantoota kaalkuleet goote san fiduu qaba seerri maatisii. Argitanii? 2 eda'uu 3 5 yoo ta'e 5 irraa 2 yoo riste 3 dhufuu qaba. The reversiin isaa wantoota dura walitti dabalte san dhufuu qaba. That means wanti walitti dabaltee waa argatte suni garagara qoodamee waanuma san ta'uu qaba jechuudha seerri fiiziksii. Waaqa biratti akkasii miti. It's not like that. Karaan waaqayyoo adda namni shallaguu hin danda'u. Eenyullee isa gorsuu hin danda'u. So dafee irra deema. Caalaatti immoo jedhama. Qalbifatamee uumama irratti qalbifatamee ilaalamuu qaba. Kan jedhu kuni caalaatti immoo mul'ata waaqayyummaa isaa dubbiin isaa dhugaa ba'uun beekame jedha. Argitanii uumama irratti akkuma qalbifannee jirru maal akka argitanii warri fo'amne, warri fayyine, warri waaqayyo gaarii nu oolee dinqii nurraa hojjete kun maal akka argitanii ulfina waaqayyummaa isaa isa bantii waaqaa keessatti eenyullee bira ga'uu hin dandeenye san maal nu godhe karaa dubbii isaa nu saaqee nutti mul'ise. That's another level. Suni levelii biraa irra jechuudha. Hadda teolojiyoonni baay'een Baayibilii kana gubbaa haga jalaa ciranii nyaatanii waggaa 10 irra fixanii barsiisuuf deeman. Okay? Garuu waaqayyo inni gaarii isaaniif oole sun haddaan teolojii baradhee waggaa 10 yoo fixe good bareeda sagalee waaqayyoo qoradhaa dubbifadhaa haga dandeettan dhugaa nyaadhaa gaarii sun. Garuu gaafa achi baradhee dhufe ulfina isaatiif ooluu dhiisee waan biraa irra oole inni gaarii naaf oole sun inni bantii waaqaa keessaa eenyummaa isaa waaqayyummaa isaa naaf ibse sun maal godhu beektaa? Dungoodhuma isaan harkaa fudhata. Akkanuma hiixatee nama harkaa fudhata. Akka jaamaa ijji badeeti. Oduma deemtu karaa akka ijji jaameeti. Duri mana biyya keenya yaadattanii halkan oduma bashannantan teettanii odoo TV ilaaltan ifaan xatti isinirra mana keessa garuma deemtan wallaaltan kibriitiif shaamaa barbaade mana keessa waliin bu'aa deemtan gaafas akkas taate Kiristaan akkasii akka hin taane waaqayyo nu gargaaru. Nuti ijoollee waaqayyooti. Mana waaqayyoo keessa jira. Ifaan isaa nurraan dhaamu. Maaliif beektuu sagalee harkaa qabnaa, galata isaa odeessaa deemnaa, ulfina isaa ibsaa deemnaa, sagalee kadhataan isa wajjin dhaabannaa, amantiin keenya hidhata keenya isa waliinii akkuma duratti obboleessi keenya kanniiniin maal ta'a deemnaa ifni keenya dhumarratti bakka jedha isinirratti dhaabbataadha yeroo hundaa ifni isaa dhaabbataadha nu biratti. Kana dheefee bordhaamuu miti. Ka akka kuno leenqadira yoo beektan hin beeku raammoo kuno ifaa dhaamaa deemtu takka tirkimbillich jedhaa deemtu ifni ka waaqayyo nuuf kenne ifni nu bira jirus ifni nu ibsus akkasii miti. It's a continuous light. Dhaabbataadha nuuf. Okay? Waaqayyo kan kana nuuf godhe kan kanatti nu waame ammallee galanni isaa dachaa haa ta'u. Ulfinni koo ulfina waaqayyoo duratti gadi haa deebi'u. Jilbi koo teessoo waaqayyoo biratti lafa haa tuqu. Addi koo gad deebi'ee lafa haa tuqu. Inni narratti ol haa jedhu. Lafti biyyi lafaa anaa miti. Isinii miti. Isa isin keessa arguu danda'u qabdi. Caaffanni qulqullaa'aan geggeessaa hafuura waaqayyootiin caafame barsiisuuf, balleessaa hubachiisuuf, qajeelchuuf, qajeellummaattis leenjisuudhaaf akka dhimma baasuuf ol waaqa irraa waaqayyo biraa nuuf kenname. Caaffanni qulqullaa'aan kana. It's called the Holy Scriptures, Bible, Word of God, Wangeela, sagalee waaqayyo, dubbii waaqayyo, caafata qulqullaa'aa.
Tiks matsaaf qidduus makkaa beektawan inni kunii jechuudha harkaa qabdan kunii. Argitanii nu barsiisuuf balleessaa nu hubachiisuuf nu qajeelchuuf qajeellummaa sanittis nu leenjisuuf akka dhimma baasuuf ol waaqarra waaqayyo biraa nuuf kennamee jedha. Isa kana Ximootiyoos 2:3 irratti argattu jechuudha. Egaa otuu namni amma asii bakkee itti wanti gaarummaa waaqayyo nuuf godhuu fi dinqii inni nurraan hojjetu jidduu danqaraan itti galu eessa beektu? Maal jedha? Oduu namni amanamummaa isaa eegee argitanii kana nu kenneemti waan odoo namni amanamummaa isaa eegee waa'een waaqayyoo wanti mul'ifame dhimma hin baasaa ture. Waa'een waaqayyoo wanti mul'ifame kuni odoo nuti amanamummaa keenya eegne dhimma hin baasa ture nurratti. Ana tasfaa irratti dhimma hin baasa, si shurraabi irratti, paaster irratti, shaalloo irratti, obboleen keenya hundumaa odoo amanamummaa keenya eegne. Wanti inni nurraan nutti mul'ise kuni, wanti inni mul'ifame nurratti mul'ifame kuni silaa dhimma hin baasa ture. Maal jechuu kiyya? Akkuma jirutti akkuma fuunetti odoo dabarsinee addunyaatti mul'ifne addunyaa waaqatti namantii ture. Maal goona ree rakkoon kenna? In fudhanna wanni goona edit godhuu yaalla. We try to edit God. We cannot edit God. Isatu editii nu godha malee nu isa editiin godhu. Nutu edit ta'uu barbaachisa. Waaqayyo edit hin godhamu. Sagaleen isaallee edit hin godhamu. Dubbiin isaa, mul'anni isaa, fedhiin isaa, akeekni isaa edit hin ta'u. Dhaabbataadha. Nu hoo ende seera biyya lafaa amendment jedhamu san macaafa irra bee amendmentiin hin jiru. Amendment jechuun hiika isaa beektu? Amendment jechuun change on constitution jechuudha bakka. Additional or change on constitution. Constitution seera biyyattii tanaa tun biyyattiin addunyaa bulchitini. Seeruma irra bee amendmentiitu jira. Dubbii waaqayyoo keessa amendmentiin hin jiru. Maaliif? Dhaabbataadha. Dogongorri keessa waan hin jirreef, wanti jijjiiramu waan hin jirreef, baraa hamma bara baraatti dubbatamee kaa'ameera. Okay. Garuu namni gaafa jalqaba seericha cabsee gaafa jalqaba seericha cabsee ulfinni waaqayyoo irraa fuudhamee jalqabee seerichi waaqayyoo inni hir'ate suni deebi'ee guutuu ta'uun barbaachisaadha jedha. Argitanii amanamummaan keenya hadda amanamummaa kanallee maaltu nu dhoorge beektu? Jalqabuma gaafa namichi seera cabsee seerichi hir'ateera, ulfinni irraa fuudhameera, achiin booda ulfinni waaqayyo deebisee nu ibse kuni akka gaafa duraa yoo gaafa duraa Addaamiif kenname sanitti oriijinaalii ta'uuf seerichummaan nuti gaafsan abbaan keenya hangafni nama hundumaa Addaam cabsee hir'ise suni deebi'ee guutuu ta'uu qaba innillee. Isas ka guutuu nu miti. Addaam isa boodaa jedhee Kiristoos seera san guutuuf dhufe. Kiristoos waa lama hojjete. Tokko seericha hir'ate san guuta. Lama ulfina waaqayyoo ka gaaf duraa nurraa fuudhe san riistoor godha nuu deebisaa jechuudha. Kana booda ayyaanni jidduu kanatti seericha guutuu ta'e irratti dhagaa ulfina waaqayyoo nurra jiru irratti gidduu kanatti baalaansi godhee hojjechuu jalqabaa jechuudha. Ka danda'ullee akkasitti ayyaana. Ayyaanallee ka hojii dhoorgunuma. Amanamummaa dhabuu kennaan seericha ammallee Kiristoos guutee nu kenne kana deebisaa guyyaa hir'isna ammallee. We try to edit it waa balleessinaa jechuudha. Waan isin ajaa'ibu viidiyoo mataan yoo booda editii godhuutti gattaa'u oriijinaalii yeroo baay'ee oriijinaalii jalqaba wanta editii godhee ka'ee poostii godhe tasa bilbiltanii wantoonni sirriin jiru sirreessii editii godhinaan yoo naan jettan waan isin ajaa'ibu ka duraa caalaa balleessu gattaa'u. Wanti oriijinaalii ta'e tokko yeroo hundaa yoo irra waa deebituu jalqabdu ka duraa balleessaa deemta bakka watu badaa deema. Bakka akka xuubii kunoo manaa ijaaran tokko yoo kaaftu kun diigamu jalqabuuti. Kiristoos maal godheree isa gaaf duraa Addaam hir'ise dhufee guutee ammallee nu kenna. Ammallee maal goona hojiin kenna editii godhutti gatteen hima balleessina. Maal jedheree dhumarratti namni odoo hin beekin karaarraa kaatee
akkamitti deebi'uu danda'a ree? Nu bee odoo hin beekne karaa bakka itti banne hin beeknu kaa. Tiraakii godhuu dadhabne. Oduu deemtan amma fakkeenyaaf makiina odoo ooftan highway oduma deemtu oduu odeessitan bakka exitii odoo darbitanii bakka ho'itii yoo wake up taatan darbineerra exitii biyyan beekne waan ta'eef. Maal gootan? Ofirra garagaltanii exitatti haga beektan irraa darbitan san barbaadaa ooltan. Odoo hin beekne bira darbitan. Odoo beektan odoo bira darbitanii exitii xaanu irra daftanii deebi'uu yaaltan jechuudha. Kanaaf maal nu barbaachisa ree obboleeyyan kun? Sagaleen Waaqayyoo dungoo kenna. Gaggeessaa kenna. Gaggeessaa hafuura Waaqayyootiin waan nuuf kennameef hafuuricha nu keessa taa'u santu sagalee dubbifannu kana maal godha? Nu ibsa. Nu editii akka godhu yaalle nu dhoorga. Sagaleen kuni waan editii godhamuu miti. Cal jedhii ittiin geggeeffamii siin jedha. Gaafa teoloojii ol dhuddeet doktora teoloojii taatee gad dhufte hoo hafuuraan abboomamtu mataa jabaatta. Maaliif? Dura obboleessi kenna gaafa ogeeyyota biyya lafaa yeellaasisuuf maal godhe dawaadni? Warra gowwoota biyyi lafaa gowwoota jettuun fo'atee jedha. Maaliif? Warri biyya lafaa gowwoota jettuun kuni ogummaa as keessaa mataa isa jabeessuun qabu. Hafuurri qulqulluun ibsuuf fudhatee amiin jedhaa jiraatu. Sagalee Waaqayyoo sirri dhugaa jedha samee. Wanti ilaa asirra waan jedhu wantoota ja'a as keessaa ka dubbadhu tokko wantoota ja'a kaaya Daawit asirratti. Wantoota jahanuu maqaa Waaqayyoo waliin kaa. Maaliif beektu? Kennaan isa waan ta'eef. The original of those 6 things is God. Maqaa isaa waliin kaaya jedhise irraan hir'isu yookaan cal jedhee okay duratti maqaa isaa waameera cal jedhee inni hin jenne maqichuma isaa barreessaa kaaya isinii dubbisa. Tokkoffaan seerri Waaqayyoo guutuu jedha 7-9 yoo dubbistan jedhee ka'e maal jedha ila tokkoffaan seerri Waaqayyoo guutuudha. Lubbuu namatti deebisaa jedha. Lammaffaa wanti seerri Waaqayyoo dhugaa ba'u amanamaadha jedha. Inni wallaalota iyyuu beektota godhaa jedha. Sadaffaa ajaji Waaqayyoo qajeelaadha jedha. Garaa namaa hin gammachiisaa jedha. Arfaffaa abboomiin Waaqayyoo qulqulluudha. Ija namaa in ibsa. Shanaffaa Waaqayyoon sodaachuun yaada qullaa'aadha. Bara baraan dhaabatee jiraata. Akka namni ittiin geggeeffamuuf wanti Waaqayyo kennu dhugaadha. Guutummaan isaas qajeelaadha jedha. Shurraabiin faan baanii indee aadee banii kompiitara ture waa ta'eera ittuma fufnaa Waaqayyoof galanni haa ta'u. Wantoota jahan kana yoo itti fufee dubbatu maal jechuu kiyya? Seerri Waaqayyoo guutuudha jechuun yoo jedhu lubbuu namatti hin deebisaa jedha. Seerri Waaqayyoo mudaa hin qabu. Badiin tokkollee keessa hin jiru. Hir'inas hin qabu. Namni Waaqayyoo waa gochuuf kan danda'e hojii gaarii hundumaafis qophaa'ee akka ta'u hin godhaa jedha. Ximootewoos 2:3-17 irratti jira kun. Seerri Waaqayyoo maali? Mudaa hin qabu, hir'ina hin qabu, qajeelaadha, akkuma guutuudha waan jedheef maal ta'a jechuudha. Namni Waaqayyoo tokko namni Waaqaaf hojjedha. Waaqa tajaajila, Waaqa waaqeffadha, Waaqaaf sagada, Waaqa galateeffadha. Ulfina Waaqayyoo lallaba, wangeelan lallaba, hojii Waaqayyoon biyya lafaatiin dhaqqaba jedhee socho'u tokko maal akka ta'u godhaa? Hojii gaarii, not just hojii gaarii hundumaaf kan qophaa'e akka ta'u godhaa jechuudha. Hadda saba keetiif waan gaarii hojjechuu yaaddaa? Biyyattii teetiif waan gaarii hojjechuu yaaddaa? Obboleessa kiyya, obboleettii koo sagalee Waaqayyoo irraa mittiq hin jedhin. Maaliif si fakkaate? Yeroo gabaabduuf biyyi lafaa sagalee ol kaaftee yoo iyyitellee waan si mo'ataaran yoo fakkaatanillee waan si liqimsaaran yoo sitti fakkaatellee dhumarratti moo'ichi harka kee jira. Gonfoon moo'ichaa kan keeti. Maaliif? Yesuus Kiristoos maal jedhe beektu? Ani isa isin
isa isiniin mormu kana moo'eeraa jedhe. Moo'ufan jiran jenna. Moo'uu danda'an jenna. Moo'ee jira jedhe. It's done deal. Wanta dhumate, wanta raawwatame tokko fuudhee nutti kennee jechuudha. So, wanti isatti dabalamu yookiin isa irraa fuudhamu tokko illee hin jiru. Waaqayyo namni akka isa sodaatuuf wanta akkasii kan hojjete. Argitanii seera kana dhaabee Waaqayyo maaliifi seerri Waaqayyo waan jabaatu fakkaata. Imaayini ulfaata illee by the way namatti ulfaata seerri Waaqayyo guutuuf hin ulfaata. Hojjechuuf hin ulfaata. Fakkeenyaaf nama jaaladhu jedha waan seera Waaqayyooti kun. Nama jaaladhu sin jedha. Namicha si arrabsu, namicha si jibbu, namicha fira kee fixu, namicha si hidhu, namicha ganamaa galgala shira sitti xaxee garamatti si nyaatee si alashuun barbaaddatu jaaladhu sin jedha rawaani. You think you can do that? Hin dandeettu. Garuu maal akka ta'e beektu? Waaqayyo akka ati isa sodaattuuf seera kana si kenne malee akka ati namicha sodaattuuf miti. Argitanii? Namni sagalee Waaqayyoo irra dhaabbatu yeroo baay'ee cal jedhee wanti deemuuf namicha isa dutaaru san sodaateeti miti. Waaqa sodaateeti. Maaliif beektu? Gatii namichi sirra hojjetu sani dachaa dachaan deebisee kan itti uffisuu danda'u Waaqa. Tokkoffaa san lammaffaa namicha san sidduutu san duubaa kan mangaagaa isaa banee si nyaachuuf deemaaru namichaa miti. Seexana. Yoo akkasii obsitee jabaattee dhaabattee namicha san yoo kadhatte seexana sanirraa birmaduu bilisa isa baafta. Inni lammaffaani wanti seerri Waaqayyoo dhugaa ba'u amanamaadha jedha. Inni wallaalota iyyuu beektota hin godhaa jedha. Seerri Waaqayyoo yoo jedhu yeroo baay'ee obboleeyyan koo macaafa qulqulluu jechuu kenna, wangeela jechuu kenna, dubbii Waaqayyoo jechuu kenna, raajota faarfannaa Daawit ka duratti obboleessi keenya dubbisaa ture. Wannuma asirra jiru hundumaatu seera Waaqayyooti. Inni kuni maalidha dhaara? Inni kuni waa'ee Waaqayyoo dhugaa ba'a. Kana jechuun maal jechuudha? Wanti seerri Waaqayyoo dhugaa ba'u amanamaadha. Amanamaadha seerri kun. Isatti jiraadha. Waan inni siin jedhu amani. Amanamaa waan ta'eef. Duratti maal jedhe? Namni amanamummaa dhabuurraa kan ka'e ulfinni Waaqayyoo hojii isaarra ooluu dhabee jedhaara. Obboleessi keenya duratti maal jedhe? Namni tokko amanamummaa isaa jechuuni isa amanatu san amanachuu jechuudha. Isa amanatu saniif amanamaa ta'uu jechuudha. Isa amanatu san abdii guutuun eeggachuu jechuudha. Inni amanatu sun sii dhufaa yoo jedheeni inni illee amanamaa ta'ee isa hin dhufe san eeggachuu danda'u jechuudha. Amanamaa jechuudha. Kitiin go please go. Kana maal jedheera? Kana jechuun maal jechuudha? Odooyyuu ati beekaadhayyuu ta'uu baatte argitee? Odoo humaayyuu beekuu baatte hadha waan biyya keenyatti aaruun beeknu nuti. We have no clearii ka ta'e wanti ta'e tokko hin jiru. Namni wayii du'e yoo dhageenye waan miidiyaan dubbate bichaarra dhaabannee dubbanna malee bilbilteellee hambira ture namicha yoo jedhee sitti hima. Namicha sanillee sobuu danda'a, dhugaa dubbachuu danda'a. Isaa miti. Amma dubbii Waaqayyoo tanarra yoo dhaabatte isuma amanatte kanatu maal ta'a sitti fakkaate? Namicha si sobaaru san saaxila. Afaanuma isaa keessaa dubbata. Inni oduma si kijibuuf yaalu afaanuma keessaa yaasa. Gaafsaniin kolfitaati. Ogummaa keetiin dubbisteeree namicha. Dandeetti intelligensi jedhama. Maaliin? Intel jedhama. Intelligensii kan kee ergitee gamaa gamanaa marqitee keessaa baafteeree? No. Atas teettee Waaqa halkan keessa wanti takka jalaa dhokanne baroota kee dura wanti jalaa darbe hin jirre kana Waaqayyo sitti kenna. Yeroo itti namichuma isaa as baasee afuma kee dhaabee afaanuma keessaa jissa. Dhugaa sii baa namichumatu. Simatti hima. Yoo indoomu itti dabalatee waan biraallee dabalachuu ooluu barbaade dhiifama si gaafataayyuu. Dhiifama illee akka gootuuf maal si godha waa'ni dandeettii sii kenna. Isa duratti godhi siin jedhe san. Argitee? So, inni sadaffaanoo ajaji Waaqayyoo qajeelaadhaa jedha. Waaqayyo maal nu ajaje? Abboomiin Waaqayyo maali? Abboomiin haaraa isinii kennaa jedha bartoota isaatiin. Maal jedheen? Kana booda abboomii haaraan isinii kenna. Abboomii haaraatu maal irra dhaabatu jettu? Namoota jaalachuu.
Nama jaaladhaa jedheenti. Indoom yoo gamanaa isinidhaan kana kennaa. Yoo kootii sadariyaa xiqqoo isinirraa fudhatan kootii illee baasaa kennaafi jedhe. Dhuguma yoo kanas dha'e kanallee itti kennii miti. Maaliif kuriyoos miidhame kanallee miidhamuuf deemtaaree? No. Tarii jalaa fiiguu dandeetta. Jalaa cadhisi obsi. Garuu harka kee ittiin fudhatiin. Harki kee akka ol fudhattu isa dha'uuf odoo hin taane isa si dha'uuf deemu ofirrumaa qabu haa ta'u. Miidhuuf odoo hin taane uf oolchuu haa ta'u. Akka fooniiti isin gorsaaran sagalee waaqayyoo dhaabbadhee. Nama si arrabsu arrabaan deebisu odoo hin taane gorsa arraba isaa san bishaan godhu haa ta'u. Nama si jibbu odoo hin taane jaalalaan jibba isaa san harkaa marqi balleessi daayiluut godhi. Akka sooqidda bishaan keessa bu'ee godhi harkaa. Jibbi isaa sun maal ta'ande? Maal jedhe obboleeyyan isaatiin Yoosef. Seera uumamaa boqonnaa 50-20 natti fakkaata. Isin hamaaf kan naa gootan Waaqayyo gaariif naa godhee jedhe. Isaanis awwaalanii kaaniit ajjeesuuf yaadanii yaada jijjiiranii baasanii deebisanii gurguratan. Achi deemee biyya Gibxii keessa mootii ta'e inni. Eebjuusaattu galma gahe. Isin namiidhuuf gootanii adaa isin gara iddoo mootummaa na dhiibaartanii jedhaaran karaa biraati. Isin ana awwaaluuf na gootanii garuu harkuma keessanii awwaala keessanii na baaftanii nu ofirraa na fageessuuf achi na darbattan. Adaa isin gara teessoo ulfinaa na darbataartanii jedhaaran. Ajaji Waaqayyoo qajeelaadha. Nama jaaladhu. Namaaf kadhadhu. Obsi. Nama si arrabsuun arrabsin. Nama si miidhuun miidhin. Nama si jibbuun jibbin. Yoo siin jedhe that's righteous. Qajeelaadha. Ani obboleessi koo si dhufee yoo wanta akkasii si gorse sagalee Waaqayyoo irra dhaabbadhee si dubbadhe anaa miti dubbisantu qajeelaadha. Qajeelaan qajeelaa irra dhaabbateet kan jiraatu. Jallaan qajeelaa irra dhaabbatee jiraachuu hin danda'u. Qajeelaanis jallaa waliin dhaabbachuu hin danda'u. Hidhata waliin qaban. Tokkummaan qaban. Hafuurri foon waliin hin hojjetu. Foon hafuura waliin hin hojjetu. Okay? Dubbiin Waaqayyoo hadda nutti dubbatu kun seerri Waaqayyoo waa'ee Waaqayyoo dhugaa ba'a. Waa'ee Waaqaa dhugaa ba'a. Waa'ee Waaqaa dhugaa ba'uu isaatiin wanta Waaqayyo nuuf akeeke achi keessaa akka argannu gargaara jechuudha. Abboomiin Waaqayyoo qulqulluudha jedha. By the way, wanti kuni duuba deebisee isin himu waa'ee guutummaa qabaachuu, guutuu ta'uu, amanamaa ta'uu, qajeelaa ta'uu, qulqulluu ta'uu, qullaa'ummaa qabaachuu fi dhugaadha. Wantoota jahan kana dubbii Waaqayyoo keessaa hin argatta yoo ta'e, why do you run after the medias? Kana jechuun biyyi lafaa wanta dubbattu irraa gurra cufadhu jechuu miti. Biyyuma lafaa dubbattu san keessaan dubbata waan ta'eef waan illee. Garuu originally maddi guutummaa informationii, maddi amanamummaa informationii, maddi qajeelummaa hojii yookaan informationii, maddi qulqullummaa informationii, maddi qullaa'ummaa garaa keetii wanta informationii san fudhattu itti guuttattu jechuudha. Because okkotee tokko keessatti bishaan yoo jiraate daadhii itti buusuuf yoo taate dura qulqulleessuu keessaa dhangalaasuu qabda kaan daadhichi itti buuf. Garaan kan keellee maal ta'uu qaba jechuudha. Isa qulqulluu kanaan guutamuuf qullaa'aa ta'uu qaba. Maal jedhe sagalee Waaqayyoon? Waaqayyoon sodaachuun yaada qullaa'aadha. Namni Waaqayyoon sodaatu yaadni isaa yeroo hundaa qullaa'aadha. Maal jechuudha? It is ready to receive the righteousness, the holiness. Qulqullummaa Waaqayyo irraa dhufuuf san fudhachuuf qophiidha jechuudha. Keessa isaa qullaa'aa yoo ta'e. Kanneen wanti jedheef maali? Wanta jahan kana yoo asirraa sagalee Waaqayyoo irraa seera Waaqayyoo keessaa dubbii Waaqayyoo keessaa argatta ta'e inni kun dabalata. Make this priority. Kana isa hundumaa dursu godhi. Akkuma sagalee Waaqayyoo Maatewos 6:33 irratti dursa qajeelummaa fi mootummaa Waaqayyoo irra yaada kaayadha wanti jedhuufi wanti hundinuu isa booda jira wanti jedhuufi dubbii kana irra yoo kaayatte madda informationii keetii kana erga dhuddee booda wanti siin jedhan suni kanaan dhimbiibamaa si bira dhufa.
dhimbiibamaas bira gahuu danda'u qaba. Yoo akkuma jiru waraabbattee kaatee itti guutamtee kaatee kana dubbifatte qullaa'ummaan yaada Waaqayyoo sodaachuu sun hin jiru si keessa. Waan hin jirreef dubbii Waaqayyoo kanallee fudhachuu jibbita. Dudubbisteeyyuu bakka ho'iitti nama si dha'u jaaladhu. Nama si abaaru eebbisu dhande hin maraatee ofirraa cuftee biraa deemtu. Wanti kun naan waliin galu jettee. Gara dhumaa yoo dhufu abboomii Waaqayyoo qulqulluudhaa jedhe. Nama ija namaa ibsa. Abboomii Waaqayyoo ija namaa ibsa. Akkasuma sagalee irratti illee. Kana jechuun maal jedhu? Nuyi ijoollee Waaqayyooti. We are the children of God. Ijoollee Waaqayyooti. Isa booddee immoo maal ta'uuf akka jirru mul'ataa miti. Argitanii? Hadha ijoollee Waaqayyoo ofiin jennee gadi baanee yoo deemnu boru maal ta'uuf akka jirru mul'ataa miti. Hin mul'ifamne. Mul'ifamee raaree hin beekne ammas sa'aatii kana booda waan ta'u. Anummaan matammaan keessa erga sagantaa kana fixee booda maal akka ta'uun beekaa? Hin beeku. Ijji keenya kun waan distance, locational distance asii haga wayii arguu hin dandeettu. Gin yeroo keessa darbitee waa arguu hin dandeettu. Timely, time distance keessa arguu hin dandeettu ijji. Time distance maaltu arga beektaa? Ija hafuuraati. Sagalee Waaqayyoo maal jedha? No, isa duuba akeeka Waaqayyoo akka jiru si mul'isa. Isumaaf dhiisi. Amanami. Amanadhu. Dhugaa isaa, dubbiin dhugaa si ba'uurra dhaabbadhu. Ajaja inni sii kenne qajeelaa sanirra deemi. Kanneen jedha. Waaqayyoon sodaachuun qullaa'aadhaa jedha ammoo deebisee. Inni shanaffaan. Bara baraanis jabaatee dhaabataa jedha. Dhabamtanii jennaan waan baatan se'ee soorii waa adduma kiyyaa haasaa rusee cheekii siin godhe. Abboomii Waaqayyoo qullaa dhedheeti. Nuti ijoollee Waaqayyooti. Isa booddee immoo maal ta'uuf akka jiru mul'ataa miti erga jedheen booda haa ta'u iyyuu malee yommuu inni mul'atu inni akka jirutti isa arguuf waan jirruuf akka isaa akka taanuu beeknaa jedha sagalee Waaqayyoo irratti. Okay? Isa kana maal jedha kakuu moofaa keessatti Lewwota 19 irratti Waaqayyo yeroo Israa'eloota jalqaba yeroo Israa'eloota fo'atu jechuudha saba lafaa keessaa. Ani qulqulluu waan ta'eef isinillee akka koo qulqulloota ta'aa jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Abboomiin ani isinitti hadha kennaaru kuni qulqulluudha. Inni isinaa qulqulleessudha. Inni yoo isin qulqulleesse akkuma qulqullooftanitti qulqullummaa sanirra dhaabbadhaa jiraadhaa jedha. Kanaaf maal jedhe? Abboomii Waaqayyoo qulqulluu dhedhekee ija namaa in ibsa dhekee nuyi ijoollee Waaqayyoo warra hadha kakuu haaraa keessatti dhiiga Kiristoositiin maqaa Waaqayyootiif hojjechuuf afaan Kiristoosii taanee wangeela qabannee dungoo duratti isiniin jedhu san qabannee biyya lafaa keessa deemaa ulfina Waaqayyoo argisiisuuf warra fo'anne waan taaneef inni suni qulqulluu seera isaa nutti kenne sun inni qulqulluu waan ta'eef seerrichi isaa yoo nu qulqulleessu akkuma inni nu qulqulleessetti qulqulloota taanee akka jiraannuuf jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Hadha yoo deemnu yoo akkana deemnu boru wanti ta'u mul'ataa miti garuu jedha. Garuu jedha. Yommuu inni mul'atu deebi'ee yommuu inni mul'atu akka jirutti isa arguuf waan jirruuf akkuma jirutti isa arguuf jirra Waaqa kana by the way akka hadha hafuuraan argaara namni yoo sanan yaa ati arguu hin dandeettu hafuuraan no gaafa dhufee dammaffaa deebi'ee dhufee Yesuus Kiristoos Waaqa kana akkuma jiru arguuf jirra. Isin ajaa'iboo san dinqii sani wanti nu eegga nuuf dinqiin nu eeggatu isa biyya lafaatiif dinqiin hadha hojjannu ammoo isa hafuuraan nutti kenname kana hafuuraan jiraataa mul'isudha. Biyyi lafaa arguu hin dandeettu garuu wanta dinqii hafuuraan hojjetamu kan nurra ilaalteeti Waaqa hafuuraa kanaaf hooqubaa dhiyeessee jechuudha. Waaqayyoon sodaachuun yaada qullaa'aadha isa jedhu kanatu maal jedhaa bara baraan jabaatee hin dhaabataa jedha. Isini ammumayyuu dubbii ani isinitti dubbadheen qulleeffamtaniirtu jedha. Dubbii waa'ee qulqulluu fi qullaa'ummaa kana gaaf tokko waa jechuu yaalee ture. Dubbiin qullaa'ummaa fi qulqulluu jedhu kuni garaan keenya keessi qullaa yoo jenne duwwaa ta'u jechuudha. Isa duwwaa ta'e sani
dhiqanii qulqulleessu jechuudha. Daily life keenya keessa maal godhaa deemu? Nu qulqulleessaa deemuuf. Garuu dura maaltu ta'a? Dubbii Waaqayyootti dhufee maal godha? Keessa keenya duwwaa godhuu qaba. Jallina dur gaaf dhalanirraa fooniin guutamaa dhufe sanii keessaa duwwaa godhee hafuurichi keessa ta'a. Sana booda maal godha? Qulqullummaa keenya maintain godhaa deemaa jechuudha. He will keep us holy. The Holy Spirit keep us holy. The word of God do what? Keessa keenya qulqulleessa. Maal jedharee amma asirra sagalee Waaqayyoo? Isin ammumaayyuu dubbii dhagaa asirratti dubbii amma dubbiin ta nama qulleessitu. Kan nama qulleessu dubbii. Kan nama qulqulleessu hafuura. Dubbii jecha qulqulleedhuu fi qullaa'uu jedhu sana addaan baasee ibsuuf. Isin ammumaayyuu dubbii aan isinitti dubbadheen qulleeffamtaniittu. Yohaannis 15:3 irra jira jechuudha kun. Haddaan yoo isinitti dubbadhu dubbii Waaqayyoo isinitti dubbadhu kanaan keessi keessan maal ta'aa beektu? Qullaa'aa deemaa. Maal jechuudha? Isa maybe kaleessarraa wanta biyya lafaa miidiyaa garaagaraa irraa aarii, jibba, dadhabbii, ceemphaa, jallina wantoota garaagaraa isin guutaa ture sanii dubbiin maal godhaa? Isin qulleessa. Kana dhumarra maal goona beektaa? Kadhannaadhaan yoo cufne hafuurri qulqulluun seenee he will keep you holy. An hojiin kiyya sagalee Waaqayyoo isin dhageessisu bicha. I have nothing to do in here. Ani waa'ee mataa keessanii garaa keessan qulqulleessuu fi qulleessuu keessatti wanti an godhu takkan jiru ani tasfaa'een. Wanti an danda'u illee jiru. Sagalee Waaqayyoo isin an dubbadhu kanatu keessa keessan qulleessa. Dhumarratti hafuura isin Kiristoositti amanuudhaan gara ofii simattan santu qulqulloota godhee isin tursiisa. Hojiin tiyya sagantaan dhumannaan dhumate. Sana booda dubbii Waaqayyootiif hafuurri qulqulluun it will keep you. Maal jedhe? Kanaaf maal jedhe? Argitanii ilaal dhagaa isin. Waaqayyoo sodaachuun yaada qullaa dhedhee maal jedhe? Bara baraan jabaatee dhaabbate. The Holy Spirit and the Word will keep you for eternity. Nothing will change you. Eenyullee dhufees niqniq isin godhuu hin danda'u. Haalli biyya lafaa, seerri biyya lafaa, dubbiin namaa, hololli miidiyaan garaa isin naqannaquu hin danda'u. Maaliif? Dubbichi keessa isin qulleessa kuni hafuurichi keessa yoo galee qulqullummaatti keep isin godhe kadhataaf soomaaf sagadaa fi sagalee dubbifachuu keessa itti fufuudhaan yoo jiraattani bara baraan dhaabbatee jiraata. Isin ijoollee bara baraati ka jedhamtan bee foon keessanii miti bee lafee keessanii miti bee lubbuu teessanii taadha foon keessatti cinqamtee cinqaaraa jiraataartu tana. Namni maaliin adeemsa isaa qullaa'ummaatti eeguu danda'a ree jedhama argitanii ilaala. Faarfannaa irratti macaafa faarfannaa boqonnaa 119 irratti Daawit akkasii dargaggeessi jedha sanuu inni achirratti dargaggeessi maaliin adeemsa isaa qullaa'ummaatti eeguu danda'a ree jedhee gaafatee keeti akka dubbii Waaqayyootti adeemsa isaa qajeelfachuudhaan eeggachuu hin danda'a. Agartoom hadda nuti adeemsa jireenya keenyaa akkamitti qullaa'ummaatti eeguu dandeenya ree? Qulqulluutiin amma ka jedhamu qullaa'ummaa tana that need to be maintained. Dubbiin Waaqayyoo kun daily dubbifamuu qabu obboleeyyan koo. Dubbiin Waaqayyoo kun daily sooratamuu qabu obboleeyyan koo. Nyaata manaa nyaattu kana mee guyyaa lamaaf odoo nyaatin turi. You cannot walk. Walkii godhuu hin dandeettu. Adeemsi jireenya hafuuraallee akkuma foon keenya kana xuunchaa akkana ol waxxaramnee deemuuf gixxim goonee daabboo kaan waxxarataa deemnu kana dubbii Waaqayyoo illee hafuura kee waxxaruu danda'u qaba. Dubbii Waaqayyoo bira jirti dubbii. Dubbii Waaqayyoo maal isin jedhe duratti? Seera kana. Mata dureen hadhaan isinii dubbadhe maali? Seerri Waaqayyoo nama hin gammachiisaa jedha. Jabbii haadha harma hootee quufte akka itti burraattu. Daa'imman nyaata quuftee abbaaf haadha ofii afoo deemtu akka itti gammaddee burraattu. Namnummaan guddaan illee yoo garaa quufe sesseeqataa deema isinitti hima. Hafuurri qulqulluun illee ka gammachuun si waliin jiraatu dubbii Waaqayyootiin quubsaa yoo deemte. Hafuura qulqulluu jechuun baay'ee akka daa'ima dhalatuuti.
Inni dhumaa kana. Akka namni ittiin geggeeffamuuf wanti Waaqayyo kennu dhugaadha jedha. Amma geggeeffamni jireenya keetiif sitti kenname kun sagalee Waaqayyo kuni it is true. Dhugaadha. Akkas jedha. Guutummaan isaas qajeelaadha. The whole of it. Jalqabaa haga dhumaa kuni ka jiru qajeelaadha. Isarra deemii siin jedha. Karaan anaa, dhugaan anaa, jireenya anaa anarra deemi Kiristoos yoo siin jedhe Yohaannis 14:6 karachis dhugichis jireenyichis ana jechuu isaa maal jechuudha? Karaa ansii ta'urra yoo deemte dhugaadha, qajeelaadha. Qajeelummaa kanarra yoo dhaabatte dhumni isaa jireenyicha sanittiin baata. Irraa jaljal yoo jette waa'ee Israa'elotaa beekseera keessa deebii boqonnaa 23 akkuma jiru lafa karaa waan anadha isin kennu kan bitaamin yoo jettan abaarsi isinit dhufa. Yoo qajeelchan eebbi isin dhaqqabas jedha. Akka namni ittiin geggeeffamuuf wanti Waaqayyo kenne ogummaa bara baraatiin dhaga'ama sirri. Akka namni ittiin geggeeffamuuf wanti Waaqayyo kenne ogummaa bara baraatiin hundee wanta qulqulluu wantoota nanaan laakkaa hundee wanta qulqulluu dhugaa fi qajeelaa irra dhaabatee wal qixxummaa uumama hundumaa eega. Namni illee achi keessa jira. Sabni keenyaaf sabaaf sablammoonni illee achi keessa jiran. Dhagaa asirratti. Akka nu itti warri kiristaana jedhan warri fo'amne warri furamne hadha ittiin geggeeffamnuuf wanti Waaqayyo nutti kenne kuni sagalee Waaqayyo kuni ogummaa bara baraatiin hundee wanta qulqulluu dhugaa fi qajeelaa irra dhaabbatee wal qixxummaa saba hadha isaaf jennee boonnu kanaa fi sabaaf sablammoota biyyattii sanii hundumaa sanbichaa miti uumama hundumaa eega jedha. Jal'inni keessa hin jiru guutummaan isaa nagaaf ta'a. Nagaa hadha saba keenyaaf boonnee kadhannu kan dhumni isaa sana. Yaaqoob 3:17 irratti maal jedhaa? Ogummaan Waaqa irraa garuu hundumaa dura qullaa'aadha. Akkasumas nagaa qabeessa garraamiidha. Of kennaadha. Oo'aan ija gaariidhaanis guutuudha. Garaa hir'uun of arguu dhabuunis keessa hin jiru. Jedha. Isii dhumaa sannaa qabadha bakka. Maal jedhare mata duree hadhaani? Seerri Waaqayyoo nama gammachiisaa jedha. Obboleeyyan koo gammachuun sagalee Waaqayyoo bira jira. Seera Waaqayyoo bira. Maaliif wanta haga ammaa isinitti hime kana hundumaa seerri Waaqayyoo guutuudha. Lubbuu namatti deebisaa. Wanti seerri Waaqayyoo dhugaa ba'u amanamaadha. Inni wallaalota iyyuu beektotan godha. Ajaji Waaqayyoo qajeelaadha. Garaa namaa hin gammachiisa. Abboomiin Waaqayyoo qulqulluudha. Ija namaa hin ibsa. Waaqayyoon sodaachuun yaada qullaa'aadha. Bara baraan jabaatee hin dhaabata. Akka namni ittiin geggeeffamuuf wanti Waaqayyoo kennu dhugaadha. Guutummaan isaa qajeelaadha. Dhumni isaallee maalidha? Nagaa. Nagaa san gammachuu ka fidu obboleeyyan kun. Gammachuun nagaa malee dhufu. Oduu nagaa hin qabaanne gammade yoo namaan jette taree fakkeessuu danda'a namni yeroodhaaf. Garuu hin turu. Hadha wanti an jedhu kanuma. Seerri Waaqayyoo nu gammachiisa. Sagalee Waaqayyoo nu gammachiisa. Wangeelli nu gammachiisa. Dubbii Waaqayyoo nu gammachiisa. Maaliif wantoota jahan anammaa jedhe kanneen hundumaa waan of keessaa qabuuf yaadni garaa keenyaallee isarra haa taa'udha. Waaqayyo sinaa eebbisu. Eebbifama.